أهل السنة والجماعات ما فرقة أمان تناسو تخنا الروان أمان تناسو تخنا الراني في الداية جو خيتي تكو جمانا أهل السنة والجماعة يسرها سوينما الفاتيخ إن أكوان سر والفكاتة في نقولين كسلفيات هاتو أهل السنة والجماعة هاتو ساكو ما بر قالي لا إما توكما برسيسون ديمتو خالكين هندو غورينغا حبيبي نرتي والانفاق ati sibiratti adda haa ta'u malee anna biratti takka kafadhi irraan si fida maqaa kana keessa kafadhi irraan si fida na bira tokko ani anna bira tokko haa taatu hay na caqasi fedhu tokko haa taatu fedhu lama haa taatu fedhu adda haa taatu ahlus sunna wal jamaa jeetin if yaamaa jette ahlus sunna wal jamaa jaani if yaamu quraana fi hadiisa ijmaa qiyaasa keessa ragaanaa fidda buleeso akka ahli sunnati wal jamaan firqaan ati irraan ta'initti salafi ahli sunnati wal jamaa qofarraan hafit injeen kaatakuma tafarirraan siifit haalid ganda biraan dakin akkuma maarree minaamini darasaatee xaraasista dhaytee ani isin jidduun jira Khalid akka waan na fakkaata akka waan siistemaan babbaqachuu jirtuun na fakkaata chikaako akka waan siistemaan babbadu jirtuun na fakkaata Hamza keenya nu jidduu seenu Imaamuddin nu jidduu seenu Imaamuddin barbaada yookaan Imaamuddin yoon hin ta'e nama biraatiin godhadha laalan Hamza manni keetii nu jidduu seenin ati dhaggeeffataa ta'e Imaamuddin nu jidduu seeneeti Hamza carraa tokko hin qabdu laata na booda dubbachuuf manni nuufi sitti illee walqixa manni nuufi sitti illee walqixa ani mana kanaan gaggeessu jira daanyaa ta'e bakka Imaamuddin malee Hamzaan akkan dubbanne kaafeeni godhanna Assalamu alaikum. waliin godhanna naafi alfaatihii waliin godhanna Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. waliin godhannu irra walii gallee waalaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh Sallu ala nabi ayyee kararratti haa deebinu. Hamzaanii fi Imaamuddin eenyu moderatora turanii miti. Isaaniitu mana kana gaggeessu ture. Yoonii fi Hamzaan illee hin taane afaan nagayaatiin hayya Hamzaati mee nu jidduu dhaabbadhu. Imaamuddin haa godhannu waliin jenneetuma irra tarkaanfanna. So Imaamuddin amma booda ati fuudhi Hamzaa irraa ammaan tana buutee jirti. Nuun deem maama bayaan obboleessa kiyya isinillee hin banatina anillee akkanumatti wal qaqabaatuma yaana inshallah. Akka bareeda deemu jira. Hayya Imaamuddin fuudhi ammaati. Dhiifama obboleeyyan keenya sagantaan haala bareedaan deemu jirti warri Alfaatii fi Khalid eegana godhatanii gizee nuti saanuti manguddummaanaa fi Alfaatiin nama fadhe godhata laa Hamzaan nuuf hin himu Hamzaan mana isaati nu kabajuu qofaadha sarra jira bara obboleessa keenya waan biraan jenne bara kabajuma jira bara ammaas wayii yoom waa Khalid miira keessan galiin kaa jaala kiyya miira keessan galiin yoo ammallee mee Imaamuddin hayyee yoo hin taane jette mee eenyu filachuu feeta hayyee mee filadhu meeti mee waan si gammachiisu haa goonu eenyu filachuu feeta bara godhannee jirra Imaamuddin godhannee jirra Hamzaan ammoo Hamzaan hawaasa asirra tattaa'u kanaa fi hawaasa jala kana jiruunis tokko laalamma Hamzaan tokko dubbachuu hin danda'u yoo nuti hayyamneef malee Hamzaan dubbachuu hin danda'u galatoomi habiibi haroo qoy sheekha gutak haroo galatoomi Khalidii fi Alfaatii eegadaanyaa na godhata waa'ee nan jedhu dhagoo qabdan ummanni jalaa galatooma taaptaap godhaadhaa jara kanas fooloo godhaadhaa eegan arraba dhiisaa isiniin jee waa'een isin galatoonfadhu keessaa nam takka illee nama arrabsutti hin jiru amalli kun isinitti haa baru akhlaaqa gaariin haala gaariin tasgabbiidhaan irraa waa baru jirtan jennee yaannaa anis shaam Alfaatii irraa ta'e Khalid irraa ta'e akka nama daanyetti akka hawaasa kanaa bakka bu'ee waliin isinii dhaamu immoo hawaasni kun ragaa fadha ragaa irratti dippeenti tahaa agartee nuufida anamma hawaasa kana bakka beetiin dubbadhee galatooma adeemsi deemamaa jiru hundi bareedaadhaa keessaa foori nama arrabsitan akkuma ammaa kana deemaadhaa itti fufaa sagantaa keessan abshiru galatoomi nuti itti fufnaa laakiin Hamzaan naa fi hawaasa kana birattis hawaasa jalaati fi haas gubbaa biratti nuqqixa inni dhaggeeffatuu qofa yoo naa fi Alfaatiin dubbachuu hayyamsiifne malee dubbachuu hin danda'u asumaanuu beeka hawaasa keenya Alfaatii Abshir. Mama bayaan seera godhe obboleessa kiyya rakkoon qabu boodarra akka feete jettaa adeemsa kana adeemsa bareedaan nuuf haa deemu please sinii galee akkasitti fufa rodha طيب أما الفاتيرة خجافين جافتاجر خالي وان تكت جافة قب لكن
an gaafii alfaatihii deebisuuf an gaafii gaafachuun kiyya eegan deebisa alfaatihii irraa raawwadheen gaafii biraa gaafachuu danda'a. Innillee asumaannee ayyamaa jeetii yaada eega ta'isaa tan irraa raawwadhe. Laakiin jalqaba an gaafii gaafachuun dura gaafii alfaatihii tana fixuudhaan qaba. Gaafii san booda naaf ayyamuudha danda'a. Innis asumaanuu beekaanillee gaafii gaafadhuun qaba eegan ta'isaa raawwadhe. Alfaatihii. Hayya bibi. طيب عن سلفية جيتني فيها مودندا السنة أتشين غورينغا السنة راسوينو السنة جي يامنون دندا تيمي تكو راسوينو لا داون دندا ها سي خوانين سيغا فدرا السنة سلفية جي ميتا كمرة ها سلفية جي سولن دندا بوتا كما يا ربي خيوان ربي سيغور لا خالد كينيا ما في تراغا باب فاتي وقلت كاكا دانيتي خالد كينيا ايغا سبرتي غرتي وان شنان كنان افيامون توكو تاتي amma program amma kanaaf takka filadhuuti takkitti san irratti wajji haasoo inaaf shir rakkoon qabu feetu ahlusunnaa wal jamaa ifiin jee feetu salafa ifiin jee siigalee kana rakkoon qabu waa takkallee ammaaf jechuugaa dhiifamallee naa godha maaliif dhibeeta karaa gabaabsaa haa deemnu obboleeyyan dhiifamallee naa godha ammoo dogongoros ni malaanis siigalee guutuu miti akkas yoo guutan gaarii na fakkaate ati tarmee ibsattee beekee ammaan tana akka jarri kun shanan tokko ta'e hawaasatti ibsattee jirti. Eegee ibsate tokkochuma si kan nama san fudhadhu irratti haasa'e. Networking kee jidduun nama qabaa ture na fakkaatti. Hayyee amma Khalid eega yoo fedhe salafarraa haasoyte eega ka salafaa san bakka itti gootanii ahlusunnaa wal jamaatti illee dabaruu mirga sii kan hin san rakkoon qabaatiin. Yoo takka takkaan irraa haasoo barbaaddanis saniif takkittuma irraa qabadhu jideem karaa gabaabsuudha. Rakkoon qabu takka takkaan yoon kan irraa haasonyu taatesi. Ammaan tana irra guddaa takkuma qabadhu jaan garuu wanni Khalid Maammaa haasa'u kuni gaafii deebisaa nama beekarratti ulfaattuu miti. Salafiyya irraan haasa'u, ahlisunnati wal jamaa irraan haasa'u, firqatun naajii irraan haasa'u yoo hin jee beekarratti ulfaattu. Laakiin amma alfaatihiin kallattumaan an takkuman barbaade jechuu danda'a. Takka qofarra takkittiin an irra sii hundaa'u ammoo nuti akka nama waa beekun nu bira takkaati ati takkittii tan teessan irratti sii hundaawa salafiyya irraa sonya alfaatihi salafiyya irraa. Salafiyya maaliif salafiyyaa filatte yoon ka jettu taate hawaasa keenya biratti wanni guddaa akkaan ulfaataa jiru salafiyyaa tana ta'uu danda'a. Salafiyya irraa sonya itti dabe. salafiyya irraa sonya itti dabe. Dhaggeeffadhu. لا asma taane fayyadamu jira Khalid. Khalid dhugaa dubbachuuf jecha ati fayyadamte kana jechuun fayyadamuun hedduu natti ulfaata. Ana akka nama tokkotti sin kabajaa sin jaaladhaan sin jechuu jira. Akka nama waa beekutti gisee jette maal jechuu barbaaddeeti? Lakki akka nama waa beekutti atis maqaan kun garaagarummaan qabu jeetin sitti mujjiraa bar. Laakiin tokkorra hundaa'u barbaadde malee akka garaagarummaan qabne ni beekta. Fuudhis ni beeka. Jenne obboleessa keenya Khalid da'awaa nutti hin godhini tokkorraa haa haasoynuun siin jee hayyee hundarraa haasoyinaa. Kophatti na dhaggeeffadhu ammas ilaal. Kophatti salafiyya irrattis ragaa naa fidi dafii. Firqatun naajii irratti ahlusunnaa wal jamaa irratti hundarrattuu ragaa tokko tokkoon quraana hadiisa ijmaa qiyaasa irraa naa fidi walii galla baqaa. Allahu akbar arra Khalidiin jecha salafaa malee fayyadamu. Quraanaa fi la unu ijmaa bira qoteetiin jecha sahabaa jecha salafaatiin fayyadamu. Khalid jecha akkam fayyadamtee kan amma booda akkam fayyadamne nama waa beeku maaliif naamni beekumsa sibira jiru guututti baasi walitti yaana. Miira keessan seenin hagaa qaalii xiyya miira keessan seenin adiifama. Laa jechaan akka nama waa beekutti gisee jaame maal jechuu? Walaa tuzakku anfusakum ifin faarsi. Dhiifama akka nama waa beekutti gisee jiru maqaan kun nu bira tokko jechuu fadheeti barqaalee xiyya. Eenyu biratti addaadha waa'ee kanarraa tokko moo addarraa haasa'utti hin jirru barnuti ilaalla rakkoo ta'e osoo nan sitti himuu rakkoo seenu jirta. Eegaa addan ta'een tokkumarratti hundaa'u. Amma gaafitti seenna. Alfaatii xiyya gaafitti seenna. Gaafitti seenna. Alfaatii. Inni dimokiraasii haa ta'us warra as jalaa haa ta'u Khalid. Gaafitti seenna. Aboonni torkiinuu maaliif? Khalid hanga danda'ame nama tuttuqurraa of eeggachaa deemi ammaan tana waan inni siin jiru kanarra ragaa dhiyeessiif. Khalid fudhadhu. Dhiifama. Hayyee. Imaamuddin wanni alfaati.